أمني أنه تم اعتراض 3 صواريخ إسرائيلية. عن مصدر أمني أنه تم اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة في منطقة جنوب. صحيح ازدهار بداية الجيش الإسرائيلي بالفعل قبل دقائق. سيء فهم رصانتنا وصب. هناك أيضا عاجل آخر متعلق بالأمر. الخارجية الإيرانية تقول محادثات حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المئات من جنود الاحتياط في وحدة في خان يونس. نعم حقيقة هذه الصواريخ إذا جئنا إلى تأثيرها نقول بأن التأثير. من جهته قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر إن الولايات المتحدة في حماس في التلفزيون العربي أن الحركة لم تتلقى أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار. وقت حركة حماس باعتماد اليونسكو القرارين اللذين القول بأن فلسطين ستبقى حية وهذا موقف لا يفضل. والإسرائيلي في العدوان على الشعب اليمني في محاولة إرجافه وتركه. Final and most difficult stages of a complex nuclear agreement. haleellawwan birgeedii mujaahidoota misaayiloota M90 siistam jedhaman kan komaandii addaa kolidarii netazaarim irratti gaazaa weeraruuf tooftaa addaa baafatee mooraa irratti qubachuu isaatiin miidhaa guddaa teelabiif keessummeessite. loltoonni lama kan lubbuun saffisatti darban yoo ta'u 11 madoo ciccimaa keessummeessu qondaalli dubbii himaa waraana IDF Daani'el Hagarii dubbatan. hawttiin yemanoota diroonota kaamikaaz jedhamaniin walakkeessaa ashkolooniif teelabiib haleeluun dhagame miidhaa gurguddaan keessummeeffame. kana malees ansaaronni yemanii doonii guddicha duraan tuttuquun takka bobeessan guutummaatti barbadeessuun naasuu guddaa bulchiinsa Doonaald Tiraampii fi peentaagonitti uume mariin addaa cufaan gaggeeffamaa jiraachuu egereen maalii kan jedhudha. Pireezidaantiin Siriyaa Ahmad Sharaa'a Rasiif Xayyib Erdogaaf qondaaltota dhimma gaazaa muruu fi akkasumas wal dhibdeewwan keessattuu yaaddoo gaarreeffannaa Turkii fi Israa'el gidduu jiru irratti Ankaraa taa'aa jiran irratti argamuun dhagame. Libaanos akkasumas kutaan baha gidduu galeessa waraanni daandii qaxxaamuraa Iraan qaanqee labobbaa Ameerikaa wajjin dhimma nikileeratti qabdus ijoo addaa ta'eeti jira. Roogeen Chaayinaa, Iraan, Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaa Ameerikaa kan sodaachifte ergamaan addaa Wiitkoof pireezidaant Puutiin wal argan. Omaanitti Dr. Sayyid Abbaas Arakchi ministeerri damee alaa dhimma waliigaltee alkallatti Ameerikaa wajjin nikileera isaanii irratti haasa'uuf jedhamee fi Sayyid Ali Al-Kaaminiidha. loltoonni isaanii akka qophaan pireezidaant Puutiin ammoo humna qilleensaa fi akkasumas qolannaa maadheewwan bebbeekamoo ta'an kan akka Fordo nikileera Iraan irratti akka kiyyeeffamu ajajuun dhagame. dubbiin garan deemti. نيوز تكنولوجي دام. في حماس كذلك للجزيرة أن الحركة لم تتلقى أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار، وأضاف أن حماس وافقت على آخر مقترح باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأغلق الأمن مخارج العاصمة المؤدية إلى الأغوار ومنها التي تظهر على الشاشة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية انطلاق المحادثات غير المباشرة بين إيران. آدم بولر إن الولايات المتحدة ستتحدث حتى إلى من سماهم الأشخاص السيئين في سبيل تأمين التهمات، وكشفت عن لقاء آخر خلال أسبوع. من جانبه قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا تستمر القوة. في الأثناء يتسع رفض الحرب في غزة داخل الجيش الإسرائيلي، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية tarkaanfii fi haleellaan guddaan Israa'eliin boombiin Filisxeemota irratti duuchaaf duguuggaan kaleessa galgalaa far'aa barii irratti raawwatamaa jiru. kana docha birgeediin mujaahidoota qarqara buufata waraanaa komaandii addaa Gaazaa kolidarii Netazarimiin to'achuuf jiru magaalota Israa'el waldaangeessan irratti misaayilotaaf rooketti M90 siistaman jedhaman gadi dhiisuun loltoonni mooraa keessa jiran lama wayita du'an 11 madaa'u Times of Israa'eliin gabaase. Israa'el kat ministeerri raayyaa ittisaaf akkasumas
Iyaad Amir qondaalli ajajaa walii galaatii maadhee Hamaasiif akkasumas kanneen Iraaniin nutti deeggaramaniif hanga Kaayirootti dubbiin keenya si'achin dhaabattu jechuun dhaadachuu isaanii Times of India, Associated Press, Reutersiif Al Jazeeraan gabaasan. Brigadiin mujaahidoota loltoonni 40,000 eessaan cabsanii seenanii kan hin beekne odeeffannoon saatalaayitirraa argameef manni marii Tel Aviv gadi dhiise dubbitti Abdul Fattah al-Sisiif Siiriyaa irratti quba qabuudha jedhama. Washington Post fi New York Times dubbitti erga qarqabanii booda Hindustan Times akkuma foddaa irratti argitan loltoonni 40,000 haarawaa ta'an gara Gaazaatti seenuu isaaniidha. Dubbiin Benjamin Netanyahuutti bitaa galte. Dubbiin Brigeedii Mujaahidoota Al-Aqsaa kana qofatti hin dhaabbanne torbee kana keessa haleellaan Tel Aviivitti fudhannu akkuma Abu Ubeydaan jedhan ugguramtoota gurguddoo kanneen Ameerikaa fi Israa'el 59 keessa hedduuwwan viidiyoon erga gadi dhiifaniiti. Tel Aviiviif Yerusaalem dhiyaa fi baha magaalonni Israa'el hedduun dhoo'insa hiriiraaf ibidda daandii irratti qabsiisuun hamma poolisootaatiin walitti bu'uu Al Jazeeraan gabaasee jira. Daawun Netanyahu naazii jechuun lammiileen isaaniitti ka'uuf koreen Shimbeet keessattuu erga Roonii Beer aangoorraa kaafameeti yaa'iiwwan waliigalaa fi beellama isaa guyyaa iftaan kibxata dhufu kan qabu Benjamin Netanyahuun yakka malaa maltummaa fi qondaaltota aangawoota firoottan isaa aangoomse maqaa irree waraana Gaazaa cabsa jedhuun aangoo dheereffachuu fi heerota giddu galeessa mootummaa Tel Aviv cabse jechuun itti ka'uun dhagame. Beentigaaz qondaalli duraan kan raayyaa ittisaa akkasumas Itamir Ben-Gavir Bezalil Simotrich gidduuttis wal dhibdeen gurguddoo jiraachuu Times of Indian saaxilee jira. Miidiyaaleen baha giddu galeessaa dhimma kana hordofan Hatim Karim Al-Falaahi Al Jazeeraa irratti dubbittiin tooftawwan istiraatejii Peentaagoniif Tel Aviv gidduutti hidhattu liigii biyyoota Arabaaf giddu galeessa dippiloomaasii Ameerikaa kufaa taasisuu kan hubatan Doonaald Tiraamp waraanichi saffisaan akka dhaabbatu Benjamin Netanyahuutti bilbilaan dheekkamuu isaanii taas miidiyaan Raashiyaa gabaasee jira. Steven Witkoff haleellaan akka dhaabbatuu fi dippiloomaasiin Firaans akkasumas Ordoonii fi Masriin eegalan akka itti fufu boqonnaan lammaffaa ugguramtoota saffisaan Hamaas galcheetiin hiree Filisxeemota irratti murtiin sagalee ni kennama kan jedhuuf Hamaas hidhannoo yoon hiikkatiin ammoo bara dhagaatti akka jijjiiruu qabus yaadichi har'a karaa Tiraampiin eerameen ibsa jedha Al-Arabii TV'n. الشارع أيضا تدخل في حسابات هذه التصريحات. صحيح. الآن هنالك أمرين ثانيين يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار. هذا التكتيك الذي يتم في هذه الأماكن. نعم، جيش الاحتلال صرح كثير من التصريحات. أولا هو تحديدا في منطقة الجيش الإسرائيلي بالفعل قبل دقائق قليلة أعلن وبشكل رسمي أخرى أعلام فلسطينية وأيضا القول بأن قضايا الهجرة بولاية لويزيانا حكما يقضي بإمكانية ترحيل الناشط محمود خليل إلى يعنيتكم يخقوقتكم يعنيتكم. إذا جئنا إلى تأثيرها نقول بأن التأثير هو محدود جدا، يعني أنه لحد هذه اللحظة لم تظهر أثناء يتسع رفض الحرب في غزة داخل الجيش الإسرائيلي، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط. وهناك نعود للخبر العاجل الذي نقلته إذاعة الجيش فلسطين وود أن أؤكد فقط سيء فهم رصانتنا وصبرنا، فذلك لا يعني السماح للجهات المغرضة بأن تتوغل في أهداف جيشاف دقوقا دانكا هيروتا موتا قمتومني جامب سيف ديگر سينموما دبمو فلسطيموني درراف قدرا موروان بكتو تجارميا موتا قمتومني كيستيس هوسبيتالي الناصر كاليسا هليلا كيسو ميسو والكبسيسي مغالا قدو فرانس باريسيتيس هيري مورمي يوغا جيفم بيوتما كان فكاتان توربي كان أمريكا قوتو في بيوتا إدلا الدنيا هدوان كيستيغا جيفمون أغا همجرام هليلا
haleellawwan duuchaa kana yoo xiqqaate torbee tokko keessatti qofa Filisxeemonni 560 walumaa galatti guyyoota 24 keessatti Filisxeemonni 1264 ol akka ajjeefaman ministeerri fayyaa Gaazaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Dhaabbileen siviiliif mirga namoomaa Amnesty International, Human Rights, Gamtaa Awurooppaa fi Neetoon hundi isaanii hanga liigii Arabaatiin bahutti walakkeessa dubbii kanaaf ajandaan yaadrima Pentagon White House Trumpiin harka akka jiruu fi Israa'el abboomuun kan bulchiinsa Trump ta'uu qeequu irratti argaman. Manni murtii ICJdha bulchiinsa Benjamin Netanyahu akkasumas Yoav Galantiif qondaaltota Gaazaa haleelaa jiranii fi walakkeessa Libaanos Beeruut irratti duguggaa raawwatan gara mana murtiitti akka dhiyeessan ammas ICJ'n gaafataa jiraachuu Reuters eeruun dhagahame. Haa ta'uutii mana murtii idila addunyaa ICJ qoqqobbii kaa'uun gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa walitti mufachiisuun dhagahame. Hangaariin michuu Israa'el ta'uun mana murtii idila addunyaaf miseensa maadhee ICJ keessaa bahuun wal qaabsiisee Israa'el gammachiiftus dubbittiin akkuma Antoonii Guutarees barreessaan mootummoota gamtoomanii duguggaan har'a Gaazaa irratti raawwatame waliigaltee Jenevaa 1949 abadan hin cabsu jechuun labsii akkasumas tuma heera keewwata 56 muraa tokko eeruudhaan gadda gabaasuun ni yaadatama. Waraanni Sooriyaa fi akkasumas sababa Sooriyaatiin Tarkii fi Israa'el gidduutti daangaawwan gaarreen Goolaaniif keessattuu haleellawwan Israa'el darbite hanga hamma Damaasqoo Aleppoo fi Laatakiyaa irratti fudhataa jirtu erga Tarkii fi Israa'el walitti laboobsee belbelcheeti booda pirezidaanti Raasiif Xayyib Erdogan gamtaa Awurooppaa Ursula Valendiskiidha barreessituu gamtaa Awurooppaa akka isaan daawwatan taasisanii fi humnoota Kurd yookiin faallawwan ISIS haleeluun wal qabsiisee Ameerikaan garii shariikaa garii firoomaa gariin diinoomuu isii yeroo itti fufteef dantaa mataa isiitiif Sooriyaa akka gadi hin dhiifneef maadheewwan kanaan ammoo loltoonni Raashiyaa kutaawwan Aleppoo irratti gaarreen Goolaan daangaa jiran loltoonni Israa'el kiiloomeetira 18 daangaa gaarreen Goolaanii to'annaa mootummoota gamtoomaniitiin caabsitee dallaa itti ijaarachaa jirtu saffisaan akka diigduu jechuun ajajuus hin dhagamne. Tarki hudhaa kanaan wal qabsiisee pirezidaanti Ahmad Sharaaf Hayat Tahrir al-Sham birmadummaa Sooriyaanota deebisanii ijaaruu keessatti qooda qabaachuuf kaleessas qabaachaa turte. Gadi dhaabuudhaaf jecha tarkaanfiiwwan Israa'eliin hudhaa wal qabuuf keessattuu deeggarsa meeshaa waraanaa jeettiiwwaniif humna qolannaa misaayilota yookiin air defense jedhamu Raashiyaa wajjin deeggaruun raayyaa ittisa Sooriyaa Hayat Tahrir al-Shamiif mana marii ce'umsa pirezidaanti Ahmad Sharaa bulchiinsa haaraa fi egeree Sooriyaa irratti shoora guddaa taphachaa jiraachuun beekamaadha. Rakkoo kana dhaabuuf jecha waltajjiin tibba kana dhimma Gaazaa akkasumas biyyoota hedduu kanneen akka Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa akkasumas biyyoota akka Bahareen, Oman, Qatar, Emirates fi hanga Kuwaitiin bahutti labsiiwwan waliigalaaf egereen Filisxeemotaa jedhuun maadheen ijaarame Suud Arabiyaa dabalate erga labsiin bahee booda pirezidaanti Ahmad Sharaa kan Sooriyaadha Ankara daawwachuun pirezidaanti Raasiif Xayyib Erdogan fi jila addaa liigii Arabaatiin erga wal arganii adeemsota kanaan wal qabsiisan keessattuu jilli addaa Raashiyaaf Ameerikaa Ankaratti marii addaa haala waliigaltee fi michummaa egeree Raashiyaaf Ameerikaa fufsiisuu irratti yeroo mari'ataa jiran beeksisuun isaanii dhagahame kan jedhu Turkana Doolu wabeeffachuun Hindustan Times, Al Arabi TV, Al Jazeera damee afaan Ingiliffaaf Arabiidha gabaasanii jiran. رئاسة تركيا أن أردوغان في سوريا مشيرا إلى أن الأعوام المقبلة ستشهد استقرارا وازدهارا وسلاما فيها. كما شدد رئيس تركيا على أن تركيا ستستمر في بذل الجهود الدبلوماسية المقبل. وذكرت الخارجية الإيرانية أن رئيسي وفدي مباشرة بحضور وزير خارجية عمان أي تفاصيل حول هذه النقاشات أو المشاورات باستثناء ما أعلنته وسائل الإعلام. بدأت السياسة تضرب في هذا المجال الخطير بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وهذا يشكل عملية تهديد للأمن القومي الإسرائيلي. ولكن دعني أقول بأنها جمعت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة في مدينة حيفا شارك فيها العشرات للمطالبة بوقف حرب الإبادة على الإبادة الجماعية في فلسطين. وفي خطبة موحدة الجو المسير والقوات البحرية في استهداف القطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.
في العدوان على الشعب اليمني في محاولة إرجافه وتركيعه وإخافته هي باءت بالفشل وستبوء بالفشل. فهذا الشعب اليمني خرج اليوم بالملايين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقال بصحيفة واشنطن بوست دعا الولايات المتحدة وقد تكون هناك أجهزة أمنية أخرى وهناك قطاعات أخرى سوف تلتحق بهذا الركب، لأنه يبدو بأن المشكلة بدأت عمان، لكن طهران تعتقد أن التوصل إلى اتفاق نووي جديد. سلطنة عمان غدا مباحثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي. دروني 1 MQ 9 جرماني في MQ 6 رابر جرمان كرسد كان تلاسي هاوتين يمنوتا هلين لوان دران تتوكي ديسو هر ايرو جلقماتي في USS هاري تورمان جرمو تيارة غرغودا ديباول كامبات دوني أمريكا رتمي داد اكبسيسون هجين علتاسون بنتاغونين ناسون غوتين أنصاروتا يمني جياتوكو غوتوف هلين كاني غويا سناء وديدا كاسماس سعادة دبلته هللون لبون يمنوتا يرو بدا جرانيتي دغرسو بلوان كينيا ابدان دوبتين ديبنو يچون غلاني ديمان مادين كونكو دالدالا افريكا امريكانوتا جدو غاليسا اوروبا هاوتين تواتامين هللوان غرغدو إرغالو غلانا كانتو اچوفي تيكا اسرائيلوتا جيوشوتا سنيساني ايغاچوف دبلوماسي استراتيجي كيساتو امامتا درغومي راشيا اوراليتا وجين امريكان كبدولانتوما taasisuuf yaman cabsuun dirqama waan ta'eef jedhan hawtiin yamanoota kanaanis hin jimbiilfanne eenyus jiraate eenyus du'ee tarkaanfiiwwan tsiyoonota hamma isaan deeggarsa namoomaa fi ajjechaaf duguuggaa kana malees weerara humnaan qabatan dachii filisxeemota gadi dhiisanitti abadan misaayilota diroononni kenna Ameerikaas ta'e michuuwwan Israa'el gara galoo galaana baab elmandab meeditiraaniif galaana diimaa irratti hin dhiifnu jechuu yaayaa sariyaa qondaalli dubbii himaa hawti yamanota dhadhate kan nama ajaa'ibsiisu haleellawwan balastikii fi diroonota har'a Tel Aviv akkasumas Haifaaf Ashkelon gubbaatti rooban miidhaa buufata waraanaa irratti dhaqqabsiisu Tel Aviv beeksiftee jirti. White House ammoo marii cufaa jiraachuu Associated Press, BBC, CNN, Al Jazeeraan gabaasan. Ana malummaan irree warra lixaa fi Ameerikaa keessatti waan nu qabanneen nuun qabaatiin karaa nuti deemnee fi emartii kenna jalatti bulaa jechuun biyyoota idila addunyaa veetoo paawuriif akkasumas G7 jechuun wal qindeessuun fala muranii murteessuu irratti biyyoota baha giddu galeessaa keessaayyuu Liibiyaa akkasumas kanneen akka Afgaanistaaniif Iraaq barbadeessuu kan baratan warri White House amma ammoo Iran, US conclude talks in Oman under shadow of the regional conflict jechuun Al Jazeeraan gadi baase. Dubbittiin bara 2015-2018 Barack Hussein Obama irraa Donald Trumpitti maadhee walii galteedha dhimma gabbisaaf atomii niiklerii erga wal qarqabaniiti Pirezidaant Mahmud Ahmad Najaat irraa Ibrahim Ra'iisitti diinummaan dhiigummaadhaan keessattuu jadimeessuun kan wallaalaa turan warri Peentaagoonii fi Tahareen Republican Islama Shia hoggansa Ayatullah Said Ali Al-Khamenei jalatti jirtu haleellawwan gurguddoo keessattuu ajjecha Haji Hassan Nasrallah fi dhimmoota gurguddoo qondaaltota isaanii imbaasiif qoonsilaa Damaskoo keessatti ajajoota waraanaa ajjeesuun wal qabsite Tel Aviivin miidhaa gurguddaa irra dhaqqabsiisuun ni yaadatama. Haa ta'u dippiloomaasiiwwan gurguddaan biyyattiin Riippaabilika Shiyaa Islaamaa Tahareen erga kana qarqabatteeti deeggarsa maadheewwan yookiin Iraan peeroksii jechuun warri lixaa waamu Hizbollah, Islamic Resistance of Iraq, Siiriyaaf akkasumas hawtii Yamanootaaf Hamaas adda durummaan maxxanneewwan yookiin maxxantoota qola Iraan waraana lammaffaa jechuun hudhaa kan wal qabanii fi keessattuu jibba ideoloojii Israa'elii fi Iraan akkamitti waltaatii irratti kan dhiphatan warri White House'n aangoo barabaraan wal harkaa fuudhu hundi isaanii duuchaa duguggaa fi jibba ideoloojii Israa'el irraa ka'eetiin waraana keessatti seenaa jiraachuu xiinxaltoonni dubbachuu irratti argaman. Waliigaltee dhimma gabbisa nikileeraa kanarratti ministeerri damee alaa Dr. Sayyid Abbas Araghchi akkasumas ergamaan addaa kan Trump Stephen Witkoff gara Omanatti imaluun dhimma nikileer gabbisaa irratti alkallattiin haasa'uuf Oman seenu miidiyaaleen gabaasan. Haa ta'uutii dubbittiin Trump adeemsaa fi istiraatejii Israa'eloonni qabatanii bahanii fi Israa'el baha giddu galeessaa keessatti mootomsuu, aangomsuu fi qabiyyeewwan kanneen akka laggeen litaanii kibba Libaanos, Sooriyaaf kan kana fakkaatan erga weeraraniif West Bankin erga to'atanii magaalaa guddoo Yerusaalem erga taasifatanii booda Filisxeemota
daangessuun qe'ee keessaa burkuteessuun peentaagoon irraa bocameetti kennamuudha kan Kariim Alfalaayaa akkasumas Marwaan Bishaaraa xiinxaltoonni beekamoon istiraateejii waraanaa dubbachuu irratti jiran. Iraan gama biraatiin tarkaanfiin irratti fudhatamu kamuu deebii gahaa qaba jechuun maadheewwan loltoota Ameerikaa iddoowwan bu'uuraa 10 jiran loltoota 50,000 miisaa'ilee fi raadaarii jara galfatte qarqabattee dhimma waliigaltee kanatti ce'aa jiraachuun beekamaadha. Waliigaltee waggoota 20 walii mallatteessuun Mooskoo wajjin pirezidaant Maasuur Peezekshaan Iraan jajjabaachuu fi keessattuu Iraan hin sarmitu kan jedhanis hin dhabamne. Biyyattiin dhibbantaa gabbisa yuuraaniyeemii 60 gahuun ammoo jaarmiyaa to'annaa atoomii gabbisa kan Raafaa'eel Maariyoo Giraawuziitiin hoogganamuun gabaasni addaa peentaagoonii dhiyaate. White House hin shororkooyte. Haa ta'u dhimma kanarratti waliigaltee kana wal qabsiisee Raashiyaan Iraan cinaa dhaabbachuu Chaayinaaf Iraan roga tokko ta'uun keessattuu dhimmi taarifaaf diinagdee waraana Ameerikaa fi Beejingi jidduutti bana yeroo jedhamee fi dhimmi Yukureenii fi Raashiyaa waraana addaa ta'uun Kooriyaan kaabaa haadha niikileeraa ta'uun tarii Iraan ammoo mallattoo gaaffii jala galchuun maali kan jedhanidha. Jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti to'attootaaf hojjettoota dhimma niikileeriif to'annaa yuuraaniyeemii ni ari'a taareen jechuun Doonaald Tiraamp akka beellama bira hin dheeressine kan sarde ta'uu miidiyaaleen gabaasan. Haa ta'uuti ammoo pirezidaantiin Raashiyaa dhimma kana kan hubatan saffisaan Iraanii birmatan jedha. Sargeen Laavroo ministeerri damee alaa tarkaanfiin Iraan irratti fudhatamu balaa guddaa akka qabus Ameerikaa akeekkachiisan kan jedhan gabaasa keenya turan. Rabbiin Filisxeemota cinaa dhaabbatu. Biyya keenyaaf addunyaa keenyaaf nageetu mala. Walqixxummaan حق حواس الدنيا عنده. المتظاهرون يرفعون يعني جثامين أطفال صغار عن الاعتبار. هذا التكتيك الذي يتبعه بنيامين نتنياهو، ولكن هنالك مطلق بما يتم التخطيط له في هذه الأماكن. نعم، جيش الاحتلال صرح كثير من التصريحات لأنه يبدو بأن المشكلة بدأت تتسع بالنسبة للجيش الاحتلال. وما المشكلة؟ يفصل هؤلاء